Obboleettii haadha manaasaa fuudhee. Yooyyaa ashama akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jechaa guyyaa har'aallee seenaa gabaabduu nama barsiisu tokko isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee sabskiraayib gochuun na waliin turaa jechaa. Akkuma beektan yeroo ammaa kanatti uummanni Booranaa sababa hongeen loon miiliyoona 4 ol du'aan dhabee hongeen kun loon irraa amma namatti waan darbeef uummanni Booranaa 900 ol ta'u beela rakkina hongee keessa waan jiruuf deeggarsa keessan ammallee itti fufaa jechaa appilikeeshinii moobaayilii suuraa yookiin viidiyoo bilbila keenya keessaa bade nuuf deebisuu danda'u liinkiin isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala waan jiruuf liinkii sana cuqaasuun appilikeeshinii sana daawunlood gochuun ammumatti fayyadamaa jechaa. Gara seenaa guyyaa har'aatti kan isin dabarsu ani Gammachiis Tashoomeeti. Dhiirris ta'e dhalaan bara jireenya isaa keessatti gara gaa'ilaatti yeroo seenu dhibbantaa hedduudhaan faayidaa yookiin immoo fedhii isaatiin jireenyi ishee yookiin isa waliin hin jiraadhu hinnaaf ta'a jedhee amanee amantee kakattee mallatteessitee itti seenti. Maarree biyya lafaa kana keessatti nama waliin jiraatanii waliin jaalala nagaa akka qabaachuu wanti nama gammachiisu hin jiru. Mana isaa keessatti namni jaalala nagaa qabu waa biraa qabaates dhabees jireenya jiraachaa jira. Akkuma beekamu garuu bultiin yeroo hundaa jannata waan namaaf hin taaneef yeroo jannataa waan dubbatan yeroo gahannamaa immoo lafa fuudhaniitii yeroo dhaban ni jiraata. Waa malee durseen sodaa kana isin bira hin qabne. Haadha manaaf abbaa manaa waggoota 13 waliin jiraatanii tokkotu ture. Haadha manaaf abbaa manaa kana adda kan isaan godhu qabeenya guddaa qabu. Qabeenya kana kan horate immoo jalqaba otoo hin fuudhiin abbaa manaadha. Abbaa manaaf haati manaan kun qabeenya qabaatanis lamaan isaanii garuu mana yaalaa deemanii kan mirkanaa'ee fi dhala godhachuu hin danda'anii. Al tokko isa dhiira al tokko immoo ishee dhalaatu maatii keessatti dhala dhaba ture. Haa ta'uutii garuu mana kana keessatti carraan walitti isaan fidee lamaan isaaniiyyuu dhala godhachuu hin danda'anii. Maarreegaa turtii waggoota 13 yeroo jiraatan dhiirri jabaachaa bareedaa nama guddaa ta'aa gabbachaa yeroo deemutti dubartiin mana galte immoo bareedinni ishee akka jalqabaa hin ta'u. Sababa yeroo qabdu guutummaatti abbaa manaa isheef mana isheef kennitutti waan hundi ishee hir'achaa deema. Maarree haadha manaa kanas waggaa 13 keessatti kan qunname kana. Dur qal'oo baay'ee bareedduu dhiirri kamuu ishee hawwu turte. Yeroo booddee garuu furdattee bareedinni ishee hir'atee haadha manaa fakkaatteetti. Maarree haati manaan kun obboleettii ishee quxisuu waliin akka jiraattuuf otoo barattuu hojii akka gargaartuufiin ofitti fudhattee turte. Ta'us garuu obboleettiin ishee kun yeroo booddeetti jijjiiramuun ifaaf ifatti abbaa manaa ishee waliin akka garaa ishee ta'uun eegalti. Obboleettiin maali jettee obboleettii ishee kadhattus haa ta'uutii garuu yeroon kan kee darbeeraa amma garuu kan kooti. Abbaan manaan kee qabeenya kee guutuu qabatee kan koo ta'eeraa jettee isheetti dubbatti. Yeroo kanatti abbaa manaa isheetiin maaliif kana na gootaa jettee yeroo gaafattu dabaree kan kee dhumeeraa waggaa 13 natti fayyadamteetta. Amma garuu kan nama daaltu si'i otoo hin taane obboleettii keetii. Jireenyi kun naaf hin ta'u yoo jetta ta'e wantan siif bite hunda lafa kaa'iitii mana kanaa bahii. Homaa tokko na waliin kan horteettu hin qabdu jedhee isheetti dubbata. Kanaan haati manaanis baay'ee aartee uffata shaanxaa ishee qabattee manaa ba'uuf yeroo jettu abbaan manaan uffanni shaanxaa kana keessa jiru hundi anatu kan bitedha. Hundumaa lafa kaa'iitii ba'iinsiin jedhee deebisaaf.
Haati manaanis aartee gadditee shaanxaa kana dhiistee deemuuf yeroo kaatu ammas abbaa manaan lakki deebi'i uffata uffachaa jirtu kana maallaqa qaaliidhaan anutu siif bitee isas baasii kanati maatii kee biraa godhattee dhufte amma tokkoyyuu waan hin jirreef kanani siif eeyyamu paantii kee duwwaan akka deebitudha jedhee isheetti dubbate. Haati manaan uffata ishee ofirraa baastee paantii ishee qullaa deebitee galuun itti ulfaate. Abbaa manaa koodha jettee waggaa 13 waliin kan jiraate obboleettii masheetti ishee jijjiire. Haa ta'uutii garuu dubartiin kun qullaa ishee deebi'uu waan hin dandeenyeef filannoo waan hin qabneef gara manaatti deebitee boo'uu imimmaan lakkuu ija isheerra dhangalaasuu eegalti. Yeroo kanatti abbaan manaan obboleettii haadha manaa waliin akka hojjettuutti mana sana keessa itti fayyadamuu eegalanii. Obboleettiin illee baay'ee cunqursiti. Kan kee jireenya kee baay'een hawwa ture. Amma garuu anaaf dabarsitee waan kenniteef galatoomii jettee ishee naafsisti. Mana ishee keessatti abbaa manaa ishee waliin ciisti. Gara barbaadan bashannanaa waliin deemu. Kanaan otoo jiraniiti guyyaa tokko haati manaan mana otoo sirreessituu waraqaa waggoota 12 dura abbaa manaan haadha manaasaaf mallatteessine ergiti. Kunis qabeenyi koo hundi kan keetii kan koo kan hin jedhu as keessa hin jiru jedhee mallattoo fi chaappaan yeroo argitu mana seeraa deemtee haala irra jirtu itti himuun waraqaan kun mirga abbaa qabeenyummaa ishee eegsisuu kan danda'u yoo ta'e abbaa manaa ishee hiikuu akka barbaaddu seera mari'achiisuun abbaan manaan obboleettii ishee waliin bashannanaa ture. Yeroo deebi'u dur nyaata bakka 3tti kan qopheessitu amma dhuunfaa isheef qopheessitee abbaa manaaf obboleettii ishee eegde. Nyaatas dhiyeeffattee ofii nyaachuu eegaltu. Abbaan manaan akkuma durii se'ee hojii kee ni dagatte moo jedhee gaafataanii. Guyyaa har'aa kaasee mana kanaatii ati nyaata nyaattu jettee deebistiifi. Yeroo kanatti abbaa manaan baay'ee haaree dafii amma nyaata nuuf ta'u nuuf hojjedhu kanaan ala aarii kiyya natti hin kaasinii jedhee isheetti dubbata. Yeroo kanatti haati manaan abukaattoo manatti waammatte ka'aa bahaa jettee waraqaa abbaan manaan ishee waggoota 12 dura mallatteesse akka dubbisanii fi taasiste. Sanaan booddee abbaa manaan aariidhaan miila isaan lafa dhidhiite. Akkamitti hanga yoonaatti otoon kukkutiin hin jiraa maaliif dookumentii kiyya tuttuqxee jedhee yeroo gaafatuuni haati manaan obboleessa kiyya qabeenyi kun hundi kan kiyya waan ta'eef mana koo keessaa naaf bahii jettee gaafattiini. Yeroo kanatti abbaan manaan akkam akkana naan jettaa jedhee yeroo gaafatuuni abukaattonni mirga isheedhaa qabeenyi kun kan isheetii ragaa qabdi akka isheen siin jette godhii kanaan ala rakkoo gara biraatu si mudataa jedhanii deebisaniifi. Yeroo kanatti abbaan manaan filannoo waan dhabeef mana dhiisee ba'uuf yeroo jedhu haati manaan deebi'i uffannii fi kopheen godhachaa jirtu qabeenya kiyya waan na ta'eef paantii kee qofa godhuu mana kanaa ba'i. Ija keeyyuu har'aa kaaseen si arguun barbaadu jettee isatti dubbattiin. Yeroo kana abbaan manaan gochaa kaleessa raawwateetti har'atti muramee mana gadhiisee bahee. Obboleettiin ulfinaaf barnootaaf dhuftes sa'ama kana mana kanaatii ari'amte. Dhumarratti haati manaan qabeenya abbaan manaan ishee hore itti dabartee jireenya ishee eegalti. Harkaan abidda ofitti qabsiisuu kan jedhan kanuma mitiire. Egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 seenaa kanarraa waa akka barattan waa akka hubattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jechaa Oromiyaa 24 like, share, subscribe gochuun illee akka nu waliin dhaabbattan kabajaan isin gaafachaa suuraa yookiin viidiyoo bilbila keessan keessaa dileetta'ee deebifachuu yoo feetan appilikeeshinii moobaayilii kan isiniif godhu liinkiin isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala jira. Liinkii sana tuquun appilikeeshinii sana daawunlood gochuun ammumatti fayyadamaa jechaa qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.
good. Warran, warri